Aksum keessa dhagaan sun maaliif dhadhaabbatamee dhiiruu namni sagalee jira maaliif dhadhaaban namatti itti galamoo mana barumsaati moo maalidha mee fakkeenyaaf eega ogummaa akkasii qabaatanii ijaaran eega ogummaan akkasii bara sana keessa biyya kanatti dhufe maaliif dhaabbate wanti sun wayi reeffa namarra dhaabaa namni kana xaaree moo maali wanni isaa mallattoo maaliiti fakkeenyaaf amma mallattoon piraamidii Nuubiyaa fi Misir keessa jiru iddoo itti aduu laaluudhaaf kan hojjetame jechuudha. Aduun mataa isaa kanarratti aduu eeganiitidha kan isaan bara lakkaa'uu maal lakkaa'uudhaaf hojjetan. Iddoo sana bakka san dhaabbatanii addeessa eeguu, urjii eeguu, bakkalcha eeguu, sochii qorsaa eeguudhaaf tolfame. Isni kunoo maaliif ijaarame? Namni waan itti galu hin qabu maalidhaan waan sana dhaabanii callisanii waanuma lafa kaa'anii jechuudha. Kuni warruma Giriikitu waan mataa isaanii wayii mallattoo mataa isaanii agarsiifachuuf achi godhe malee ijaarsi isaa anuma warra Giriiki fakkaata anuma warra Roomaa fakkaata waan hundumtu waan inni asitti hojjetame bara sana eega dhagaan ijaarame har'a uummanni naannoo sana jiraatu waashatti gala baramma fakkeenyaaf jechuudha. Naannoo karaa Iroob lafa Iroob karaa Baadimmee karaa Tambeen karaa kana keessa yoo gaddeemtan amma uummanni biyyee keessatti gala akka bineensatti lafa qofforee biyyee tuullateetti gala ogummaan kun eessa dhaqe qaame. Eessa dhaqeetti bara waggaa 2000 dura namni hin ijaaru har'a biyyeetti galee uummanni isaa biyyee fakkaatee jiraata. Uummata kanas isaan keenya jedhanii miti bulchan wal beekna uummanni isaan akka